kanaaf namni biyya keessa jirtan namni biyya keessa jirtan ka biyya arabaati ilmoo qabdan zarii qabdan ilma gandaa qabdan itti dawwalaatiniin su'uudii mushkilaa katiir laa turuh jedhaanii feetu walloo ta'i feetu arsii ta'i ilma kee yeroon baraarattu ammaa jechuudha. Hin araarsina jenne dadhabneer nagaya barbaanna. Ani ka walloos akka du'uun fedhu ka arsiis akka du'uun fedhu ilmi oromoo kamuu akka du'uun fedhu. Wallahi abukaatoo gandaas miti ta'es hin beeku duraanis hin ta'u bakka rakkoo qofa dhaabbachuun eegama jechuudha. Viidiyoo kiyya kana hundi kee sheer godhiitiniin namni biyya arabaa keessaa ilma qabdu akka ilmi kee bakka jiruun sochoon akka ilmi kee kara huduudaa achi deeme durriyyeen itti si jalaan taphanne durriyyeen ilma dhiiraa kuffisee duubatti dhe ati walloodha ati arsiidha jedhe muka gogaa huddutti si jalaa dhoofne ilma kee baraaradhu. Abbaan ilma ofii lakkoofsa wallaalu haati ilma ofii lakkoofsa wallaaltu ilmoon obboleettiin obboleessa ofii lakkoofsa wallaaltu obboleessi obboleessa ofii lakkoofsa wallaalu jechuudha. Kanaaf ijoolleen feesbuuk irraan sagalee kiyya dhagayaa jirtan viidiyoo kana hundi keessan sheer gochuun lubbuu obboleessa keetiif obboleettii kee karaa Su'uud Arabiyaa deemaa jiraniif Su'uud Arabiyaa jiranii baraaradhaa jechuudha. Waan goonu qabnu ka ani torbaan guutuu rabbi jara addaan dhaabadha. Ijoolleen keenya ka arsii jalatti nu qabda jedhan. Ijoolleen keenya ka walloo shiraan nutti ergitaa jedhan jechuudha. Ani gara lamaanittuu bayaa jiru. Ammallee ani hundi keessa hunu anaaf tokko. Kanaaf erga manguddummaan kadhannee isin dadhabne harmeen biyya jirtu booda mucaa kiyya muka itti oofan jettee booyuu osoo hin taane mucaa kiyya miliyoona gaafatan jettee booyuu osoo hin taane abbaan biyya jirtu obboleessi biyya jirtu ilma kee ka biyya arabaa jiru kararra olii gadi deemin jedhiin. Ijoolleen biyyarraa dhufaa jirtan keessattuu ijoolleen arsiitiif ijoolleen walloo Su'uudiin ta isin beeytan sanii miti wallaalan wallotti dhalateef wallaalan arsitti dhalate abukaatoo gandaa ta'ee taappeellaa gandummaa laxafatee muka gogaa huddutti wal dhiibaa jira waan ta'eef ka biyya jirtullee haga haalli kun darbu achuma taa'e. Yoo waan taatu dhabdee jireenyi sitti qaalee kunoo biyyaan jiru kuniif Itoophiyaan wallolaa jirti hidhinnaa zimat. Obboleesso namni afaan oromoo dubbatu obboleessi kee muka gogaa Su'uud Arabiyaa deemtee sitti oofurra deemii biyya keetiif qabsaayi. An dhugaa sitti malaan dhugaa kanaaf na jibbitan allaqe ka biyya jirtullee Su'uudii maafi faayida. Su'uudii yoo dhufte ati taappeellaan gandaa sitti laxxafamee muka gogaan hoolan ruuza quufe sitti dhiiba waan ta'eef sitti dhiiba waan ta'eef ka wallollee biyyaan bayin biyya keetii qabsaayi faannoo haadhaaf abbaa keetirraa dhooki. Ka arsillee biyya taa'i kunoo halkan waraana biraatiin guyyaa waraana biraatiin haadhaaf abbaan kee tumamaa jira biyya taa'i haadhaaf abbaa kee wajjin dullaa san qoodadhu jechuudha. Dhugaa sitti maraan kuni dhugaa lafa jiru. This is reality lafa jiru jechuudha. Miseejiin kiyya kun dhalataa wallootiif arsii yeroo kanatti dhaqqabuu qaba jechuudha. Hundi keessan nama 908 na hordofaa jirtani sheer godha. Warri TikTok koota gamana gara Facebook kun hin ta'u waan ta'eef kanaaf dirqamee karaa kanaan dhufe jechuudha. Wallahi ani lubbuun ilma namaa tokko bar namni yoo rasaasa mataa keessa si dha'ee si ajjeese namummaa dhaba. Taraa akkasitti dhukaasee yoo si ajjeese namummaa. Yoo si waraanee si ajjeese namummaa. Yoo si fannise namummaa. Isa kuffisanii harka duuba siidhanii bar waan amma ijoolleen oromoo wal godhaa jirtu kana bar amaarri hin goone bar amaarri waan kana nu goone bar waggaa 150 oromoon gabroomte gabrummaa oromoo jaarraa meeqaa kana keessatti hin taane bar amaarri harka sirraa mure harma sirraa mure si fannise muka gogaa qaama saalatti si dhoofne jechuudha. Oromoon oromoo irratti goota yeroo kamuu eheen innaa qaallen oromoon oromoo irratti garaa jabaata waan duraan jedhamu san gochaan agarree jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya na dhagaya si aslii waan saayidii qabate sitti fakkaachuu danda'a. Dhalataa walloo taate aslii waan saayidii qabate sitti fakkaachuu danda'a. Ka dhalataa arsii aslii waan sodaate
sitti fakkaachuu danda'a. Ajjeesi, waraani, qali, fannisi, muka gogaa itti dhiibi jechuun aynafa. Maal kanaan waggaa 150 ilmaan kennaa waqqafamaa deemnaa bara. Wanni kun osoo deemaa jiru isin amma akka wallootiif akka arsiitti waan isin wal gootan kun booda bar akka sabaatti maqaan nu xureessa bar viidiyoon isin waraabdanii lafa ol keettan kun. Akka biyyaatti maqaan nu badaa bar. Akka gurraachatti maqaan nu badaa bar. Wanni amma isin godhaa jirtan kun idmee likki nuti ittiin arrafamna ilmaan kenna ittiin arrafaman jechuudha. Boru waan ani isinin jedhu kana irra geettanii jechuudha. Wallahi lazim. Isini galeemi. Ujoollee asillee abukaatoo walloo taate asillee abukaatoo arsii taate kana manguddummaa kadhanneerra. Sheeyni kadhateera. Qeesiin kadhateera. Aktivistiin kadhateera. Doktorri akkanaa kunfaa kadhatee dadhabeera. An takka Oromoo kadheetin hin dadhabeen beeko. Because nama waggaa 27. Alfi nama kuma hedduun kanatti kaanillee promootuuf gochuun kiyya bareeda. Promootuuf gochuullee bareeda yeroo tokko. Nama kuma shanii kanatti yoo promootuuf hin goone eenyu promootu na godha. An doktorii waggaa 27 saba rukutamaa kana biyya Chaayinaatti barate takka waa kadhee dhabee hin beeku jechuudha. Doktorummaa kiyyallee asumaan arragaggata. Ani doktora. Ani Chaayina. Saba rukutamaa kana saba muka gogaa walitti dhiibu kana hin jaaladha malee ani homaa isinirraa hin qabu. No, I am not Oromo. Kunu asragichee mina giraachuu jechuudha. Warabbadha kana. Ani banii jaahila akka waan jaarraa 21ffaa keessa taa'e banii muka gogaa hudduutti wal dhiibu the first time nama waggaa 27 barate nama addunyaa kanarra biyyoota hedduu deeme yeroo jalqabaatiif banii afaan Oromoo dubbatu kana arge. Najjinaa minal Oromoo jetti arabni guutuun gayyaate. Najjinaa minal Oromoo minal afaan Oromoo nuun jedhaa jiran billaahi alaykum jara kenna. Ilmoo keessan wallaalaa keessan hidhadhaa please. Ka arsillee hidhadhu arsii bakkan buutun jedhini wallaalan keessirraa dhalate. Ka wallollee hidhadhu walloo bakkan buu walloo hin erganne jedhin wallaalaa keessirraa dhalate. Ilma gaarii jaalatteen dhalfattuu bar. Hattuu jaalatteen dhalfattuu bar. Wallaalaa jaalatteen dhalfattuu bar. Si galeemi miira keessa galtee taaptaaf wal goota yookiin ilma qajeela sirraa baya yookiin ilma jaallata sirraa baya maraataa ofii abbaa hidhataa jechuudha. Ka chaalaachuu ujoolleen keenya kasi koomandollee wallaalaa keessan hidhadha. Hidhadha. Ka chaalaachuu ujoolleen keenya ka wallollee wallaalaa keessan hidhadha. Yenee alchaal kutim. Ujoollee wallollee kadheera. Ujoollee arsillee kadheera. Alchaal kutim jechuudha. Baxaamitti nama jibbisiisa. Bar namni karaa gubbaa deemuu sodaate hudduun hollataa jira bar ilma dhiiraa. Biyya keessa taa'e Ameerikaa, Kanaadaa taa'e biyya Arabaa taa'e Kaayiroo taa'e Sumaalee taa'e biyya Suudii magaalaa keessa taa'e bar ilma dhiiraa hudduun qirqirfataa jirti bar. Yoo asii achi deemu namni biraa yoo dhufan dhufe bar namni akkana godhachuu eegale. Wallaahi dhugaa sitti hima. Kalee mucaan hiriyyaa kiyyaa tokko naan jedhe. Nama lamaa jedhe hiriyyaa kiyyaa beeke. Ujoolleen wallaggaa lama duubaa waan kana haasayaa deemanii naan jedhe hiriyyaa kiyyaa naan jedhe takkayyan. Dhukkubni kun haga inni ummata birbinyisiisa isinitti maara wanni wallaalaan godhaa jiru kun. Dubbii kana qoosatti fudhattanii warri gamaa gamana haizo itti dhiibi jettan aboo shayxaanni sibiila gogaa isinitti haa dhiibu biiznillaahi karim. Biiznillaahi alkariim shayxaanni irriba keessa sibiila isinitti haa dhiibu warri wallaalaa kana itti dhiibi jedhaa jirtu jechuudha. Wallaahi mucaan hiriyyaa kiyya maan naan jedhe seetan kaleessa galgala. Ujoolleen wallaggaa lama gamanaa gaddeemtii jedhe na duuban an dura deemaa jedhe. Waan kana haasayanii jedhe akkamitti Oromoon muka gogaa hudduutti hodhii bayanii haasayaa deemanii hin dhagaye jedhe. Osomaa jarri akkana haasayaa deeman hudduun na hollattee aga isaan na bira taranii makiinaa jala goree jedhe. Namni mil'ataa deemuu eegale bar dhiirarraa dubrummaan fudhatamuu eegale. Akkan garan inde qooyi nuti hudduu teennatti qulfii godhannaa yaa kalb yaa ibnal luuxi. Akka dhiirri hudduu ofiititti qulfii godhatu barbaaddan moo isin maal abbaa keessanii barbaaddan? Maal jettan? Hudduun badee jirti akka meeshaa dubartii fuula kanaan gaggara galteen jirtu lafatti. Maaluma abbaa keennatti taane eessa isin jalaa dhaqna qooyi? Afaan jijjiiran nu dhiiga jijjiirachuu hin dandeenyu minni inni hun. Kanaaf amma waan gootan furmaanni jiru maalinni hundi keessanuu wallaalaa keessan qabadha. Keessattuu firri irraa dhalatte
abbaan ijoollee kana, haati ijoollee kana, obboleessi ijoollee kana, obboleettiin ijoollee kana, gosti ijoollee kana, ijoollee maqaa gandaatiin maqaa dhayatte waan kana godhaa jirtu itti dawwalii qabadhu. Akkuma gaafa miliyeenan gaafatan viidiyoo na waraabaa jettee boottu. Akkuma gaafa ilmi kee hawaalaa qabanii tumamu boottu sun, haati kalee boottu sun ilma kee itti booyi qabadhu. Dadhabneerraa akka Oromootitti, dadhabneerraa akka gandaatitti ilma keessan ka baatiisa galgaratti baattan, waggaa 2 duudatti baattan, hoosiftanii dheebottanii guddiftan qabadha. Kana kun miseejii ijoollee asirraa ajjeesi fala xiyyeettuuti jechuudha. Tokko kana. Inni biraan mootu namni fira Su'uud Arabiyaa hin qabne hin jiru. Namni Su'uud Arabiyaa deemuuf namni isinirraa manaan bahin hin jiru. Ijoollee keessan itti dawwala. Yoo Su'uudiin seenin hin deeminii jirani. Su'uudiin ikkoo jaannataa miti. Su'uudiin jaannataa miti. Mee ilmi kee Su'uudii hafee haa du'u. Su'uudii hafee haa du'u. Wallaalan wallootiif wallaalan arsii muka gogaa namatti dhiibaa jira. Su'uudiin ta durii miti baddee jirti. Hin deeminii. Ka karaa jiru jechuudha. Ka Su'uudii jiru mootu bakkama jirtutti araba jalatti riphii achii gabbaanan fuudhanii muka gogaasitti dhiiban. Maraattee jirti jechuudha. Wallaalan ruuza quufee ruuzni sakkarse. Maaluma abbaa kiyyaa haa ta'ee maadhiisa. Gubadhe baraniin kunooyyuu. Na gubdanii bara. Maali wallaalummaan hagana ga'e kun jira? Min maalatu na okko? Hundi kashee goone nama 300 as jirta. TikTokin video hin teessisu. Warri 200 aseetan kun isin zeerodha. Koota gamana garaaf wanna hundi keessan sheerii godha. Kanaaf jechuudha. Hundi keessan ilmaan keessan akka kararraa goran, akka wal dhiisan dhaamsa biyyarraa dhaamafi. Saalfanneerra nuti. Wallahi qaanfanneerra nuti. Yeroo namni afaan tokko dubbatu, namni afaan tokko, namni amantii tokko, namni dhiigaan tokko, namni biyyaan tokko akkatti garaa jabaate muka gogaa walitti dhiibu. Zabana dhuma qiyaamatu dhuma ka'ee jira. Qiyaama bu'u ka'ee kuni bara dhumaati. Bara dhumaa obboleessatu obboleessarratti ka'aa jira. Maxaafni qulqulluun silaa isin maxaafa dubbisuu miti. Yoom karaa mana kitaabatiin baatanii miti. Haywaanism. Maxaafni qulqulluun akkas jedhama. Bara dhumaa obboleessatu obboleessarratti ka'a. Obboleessi obboleessarra ka'uu bira taree obboleessi obboleessatti muka gogaa dhiibaa jira jechuudha. Dongoraa nuti lafaan qotanii dhagenne malee hudduu dhiira wallootii fi hudduu dhiira arsiitiin qotanii dhagenne bara. Alsammaanim ikkoo. Alsammaanim hin jiru bara. Seenaa keessa hin jiru bara. Seenaa keessa yellam ikkoo. Dongoraan lafaan qotama malee hudduu dhiiratiin hin qotamu. Na amani wallahi kan. ይሄ ጀግንነት አይደለም የመጨረሻ ወላላ ገረጀቡማስ ሚቲ ገረጀቡማስ ሚቲ ጃሂል ዋን ጎዱፊ ዋን ዲሱ ይንቤኩ ኩንደለጋ ጃሂላት እኮ በሩምሰ ደቡን ብልቺነ ደቡን ያዱ ደቡን አካፊ ጎዱ ላሊሜ ሜአሞ ጆለን ኩን ማል ረቲ ወሎላ ዮጀተ ሪዝኒን ጀራ ማሊን ሪዝኒን ጀራ ረቲ ወሎላ ማሊን ኦሶ ዳላ ረቲ ወሎለ ገራ ወልጀባ Oso biyyarra wallole namni biyyarratti wallole garaa wali jabaan. Ijoolleen kun akka Oromootti waan waliin dhaban malee wanni irratti wal dhaban maaltu jira? Minaalle mee koomentii jalatti naa barreessa. Wanni jarri kun irraa wal dhaban Abdii Muktaar qo'in argita fooqii kana jirtan yoo muka gogogaa huddutti isin ofiin bada sare. Sheer godheech qomaata. As jalaa kolfiti duriyyee kaayiroo. Wallahi wanni irratti wal dhaban mee maaltu jira ijoolleen kun? Min alle wanni irratti wal nama dhabsiisu mee maaluma jira koomentii jalatti barreessa. Hin jiru jechuudha. Bataam yaasaalzinaan, bataam yaasaafiraan ganaa itti saalfattanillee. Warri amma ajjeesi jettan kun, qabi gogaa itti dhiibi jettan kun, wallahi ganaa itti saalfattan. Mooraalii itti isin cabamu. Bar waan har'a gootan kana yoo boru rabbiin bakka ho'iitiin isin gahe ati bar ummata wallaalaa muka gogaa walitti oofusan irraa dhalatte yoo siin jedhan bar sheemissi qabaa bar. Ak sheemissi qabaa bar. Inde arabuma tokko ati mana madaami jirtu eshaadha haywaan walaa insaan yoo siin jedhan sitti dhagayamu.
wallalan kunille rabbitu oromoo godheesi uume sillee rabbitu oromoo godheesi uume olomaa inte nama akkamitti daawwaa gooti gara deemanii akkamitti daawwaa godhan esh doktorri akkanaa kun faanti namni waggaa 27 isinii barate allah doktorummaan tiyyatun illee rakkatte gaafa rakkatte yeroo qubna amma doktorri akkanaa kun faa yoo koorsii fudhachuu biyyoota garagaraa deemu akkamitti isin himatameesh ambaguma chaayinaa ta'e garuu doktorummaan tiyyatun illee rakkatte dalagaa durriyyeeti yoo jettellee wallaalaa kanatu foonkeetti ka gama lachiyyuu muka olit dhibu kun waan kana bal'iftanii yaaddaniirtu isin ummata yaaduu hin dandeenye bara viidiyoon kun akka nama baay'ee bira ga'ee maatiin ilmaan ufii gorfatuu fi ilmaan ufii muka gogaa irraa baraaru sheer godhi jennaan teetteen alaalaa jirta laala tokkoma bar isin warri as jala taa'ee nama dhageeffatu muraasa malee warra sheer godhe malee warri muka gogaa nama of warra as jala taa'ee afaan banee dhageeffatullee tokkoma sheer maan godhe mee mana meeqa sheer godhe maatiin hundi haa dhaga'u viidiyoon feesbuukaa hin ta'a waan ta'eef tiktookiin hin taa'u kun asoolonni as taa'u namni 2,200 kun feesbuukaa dhuftee sheer gootee asitti deebitee taaptaap hin gootu nama meeqa sheer godhe warri feesbuukaa nama meeqa sheer godhe koomenti godha sodda nama meeqa sheer godhe arraba maal dhiisa yaakii arraba yoo hin gubadhe na dhiisi sodda bayya jala si saalfadhe hin dhiisa nama meeqa sheer godhe kana jechuun rakkoon keessallaan nama 50tu sheer godhe jechuun maaliif waan kana hin jaalattan jechuun hundi keessa warra akka tokkotti taane jechuun rabbi isin haa qajeelchu rabbi isin haa bayyanachiisu guddaan kennas xiqqaan kennas wal qixxoofne jechuun xiqqaan kennaaf guddaan kennallee wal qixxoofne jechuun gaarii miti ani Sudaan kun zeeginnati jijjiiru eegale Oromoon wada wallala qixaawala mamma ki sharing godin ajara taay kanaaf ammallee wanni ani irra isinii deebi'ee isinii dhaam wanni ani irra deebi'ee isinii dhaam ujoolleen biyyarraa dhufaa jirtan su'uudiin ka durii miti dhageeffadha ujoolleen Sumaalee jirtan su'uudiin ka durii miti warri kara su'uudii deemaa jirtan wanni karaa kanatti dararamaa jiru hunda caalaa wanni si gubu كسيقوم ما إني بيدني كوال أرب سلما ولين برباد كوال أرب سلما ولين أرجتو مسكينة كرادم بلايا قياجا هوانياتين كأبي تونشارو زايت أجر سيتا جراتشو كنا سيقوم ببا بلايا أصو أوبرا دبرسيته دبو تا أصو دبو بابته أوبرا دبرسيته doesn't matter إنجليفان ستمايو ركومي تيجتشو ركومي garuu ka ta'aa jiru maalinni miskiina karaa deemu ka beela'ee ilma Oromooti jedhee sitti gore ka dheebotee sitti gore ati arfiidha ati walloodha jettee beelayaa beela baasuu si gabbaa yoo duubatti hiitee muka gogaa itti dhiibdu seenallee maal himatta rabbii keetittillee maal himatta bi'iznillaahi an kana gubu kana bar obboleessoo bar munaafiqni kuffaarri yahudan beelayo baase jannata galabar akirat le addunyat le jiru gammachuu jiraate irriba gaarii rafe akirat le oson somne oson salane jannata galabar isa dhugaa rabbi sitti maashee qabbaa fete gaafat yoo fete qissa hadiisa irraa sitti himuu danda'a anka hadiisa irraa qissa sitti himuu danda'a yoo barbaadde jechuudha sahii haa ta'u baatu sun sheekota qabdi jechuudha beelayaan beela baasuun rabbi biratti jaalatamaadha nama birattis jaalatamaadha arrasitti gammadda boruu sara itti galfatta dheebotaa dheebuu baasuun namni lubbuu nama takka du'a oolche lubbuu takka du'a oolche akka waan addunyaa kana guutuu du'a oolcheti bar lubbuu addunyaa kana jirtu insii fi jinni beelladaa fi bineensa raammoo fi mixii waliigala homa lubbuu qabdu akka waan du'a oolcheti bar lubbuu takka du'a oolchuun sadarkaa kana guddaan isin garuu warri lubbuu beelayaa beela baaftan darartan aboo rabbi si haa dararu rabbi si haa dararu wallah ganda feetetti dhaladhu namni beelayaa darartu rabbi si haa dararu
والله ربي سيهادر مصيبة هنجر ربي قامك يجدون هاباس والله واني اتقول اجر تكون علمك كيتت اللي انت ما برت بارو مكر كيت ربي نو اغرتيس والله يا كموكا غوغا اوبوليس كيتت ابدو ابو ورابس ست ابها والله دبا متى والله هرنتي هاچت والله العظيم سهل فني اوبوليسو نمني اكت دبتو دبي هايون اورمو اكت دبتو دبي شيكوني اكت دبتو دبدي اني واتك حاجانتي فكاني بر لولا كان كيستي كون كان ارججراني كون نوتي ارججرا كون موتو سودات تيرا اكت دبتو دبي بر